السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يويا جرتو هردفتوتا جبو ميديا بي أبين سنون دابو سنين دلقو ديدي أبي توكو توكو كسنين دلقو سنتما سيران هردفا هنگدو ماتيتي فاكين يوجل كبارتي إسكان وججيفنا إسكان هردفا قرماتي كوبسانيغا indalagaa kun sirriitti dalagaa. Okay, gattuu itanii sana raddeeffattanii isaan marra jiru kana jechuudha. Irratti deebisee jira. Meera gattuu inni olaanne haala kanaan isinii dalagaa jechuudha. Okay, kun inni dalagaa jechuudha. Kun inni dalagaa anaaf ni dalagaa isinis mukkura inni hedduu nama na didee jechaa jira. Okay, inni biraa kana jalaa cufna. Isbirallee laalla haga piilama sadii wahii laalla inni kun dalage jechuudha. Irra jaalan nama appiiwwan hedduutu jira. Nama appiin kunis naan dalagaana mee amma fakkeenya ijoolleen hedduun olola garagaraa oofutti jiranii hundi sirrii miti ilaalee jira. Amma inni kunis sirriitti namaaf dalaga. Sirriitti nama naa dalageen mee fakkeenyaaf seennee ilaalla. Okay, asirra gattuu bitanii okay, kama jalqabaa kanarra geettanii mee itti gachuu qaafnee ilaalla. Dalagamoo hin dalaguu wajjumaan ilaalla. Okay, kunoo sirriitti naa dalagee jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana ijoolleen warri soba appiiwwan garagaraa waan hin taane barsiiftan hedduu irraa of qusadha. Maaliif wanti kun nama hedduutu nama dhabuu hin barbaanne jira, nama suusiitti ta'ee jira jechuudha. Jazaan kun immoo baay'ee ulfaata. Hundi keessanuu hin qoosina, waan beektan irraa himaa. Nama fakkeenyaaf faantaa piiroo ka jedhu naa dalagaa. Okay, isallee jalaa cufee inni tokkollee naa dalagaa. Kuuwwan naa dalaguu dide nama fakkeenyaaf inni haga appii sadiittu naa dalage. Ayyee mee jalaa cufna. Okay, isa biraati ilaalla. HA tuunel ka jedhu kunillee baay'ee nama tokko tokko warra naa dalagaa jira jedhuun jira. Amarra caalan wanni inni dalagaa jiru inni kunillee baay'ee bareedaadha yoo isinii dalage jechuudha. Garuu namoota hedduu hin dalagu. Mee itti seennee wajjumaan ilaalla. Kun argitanii akkuma argaa jirtan anaaf dalagee jechuudha. Anaaf dalagee jira. Haala kanaan dalagee jira jechuudha. Kunoo asitti qoxxoorutti jira. Sa'aatii immoo asiin itti dabalattanii kuni isa kanaa jechuudha. Hundi keessanuu haala kanaan buufadhaa. HD injektii ka jedhu kana appiiwwan garagaraatu jira. Appiiwwan garuu jawwaalallee ka filatu jira. Keessattuu warra haaromsee hidhate majjaana riyaala 60 warra haaromsee hidhate jechuudha. Warri haaromsee hidhate sirriitti dalagaaf jechuudha. Mee okay, kanallee jalaa cufna. Kanallee jalaa cufna. Sirriitti dalagni kunis jechuudha. Okay, inni biraa miila duraan waan kana itti fayyadamaa turre waan kana hedduu majjaana firiillee qaba wanti jechuudha. Zayinii irratti firiillee qaba. Garuu ani amma buusee mee dalagamoo hin dalagu wajjumaan ilaalla jechuun hundi keessanuu buufadhaatii irratti qaqayyaraa. Yoo irratti qaqayyartan ni dalaga. Kan amma fakkeenyaaf amma buusee waan amma buusuu heeyyama kennaafi heeyyama kenneefi jedhee okay, dhiifama. Haala gaariidhaan dalagaa jechuudha. Kunoo argitanii jirtanii haala kanaan hunda keenyayyuu irra deemnee wal barsiifnee waan baranne irraa baranna jedhee yaada.
itti fayyadamaa isin jechuu barbaade. Haalli itti fayyadamtan karaalee hedduudha. Inni jalqabaa akkuma pileestoorii irraa gadi buufattaniin osoo oopinii keessa hin seenne cuftanii baatanii karaa biraatiin seentanii jechuudha. Okay. Kanaafi haala saniin haala kanaan naa dalagaa jira. Kun amma waan soban jedhamne argite. Soba yoo jenne yoo jawwaalli keessan dalaguu dide soban jedhina. Maaliif jennaan naahii dalagaa jira ija keessan duratti cufee banee jechuudha. Ani garuu akkanaa dalageetti isinitti himee jechuudha. Jawwaalli kan kootii fi kiyya keessan gargar ta'uu danda'a. Warri naa dalagaa jira jedhullee nama tokko argaa jira. Galatooma jabaadhaa itti fufaa haala kanaan hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti. Akkasuma mee aappiin tokko dabalatanii jira. Barnoota itti aanu irratti